Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Malaaka Salaam Luba Misgaanuu Agasaa jedhama. Biyyitti dhaladhee Baha Wallaggaa, Aanaa Sibuu Siree, Magaalaa Siree, mana kiristaanaa Dabra Salaam Qulqulluu Mikaa'elii Sireeti. Abbaa koo Agasaa Manuu, haadha koo Aadde Birqee Saxxany Wayyeessarraa kanan dhaladhee. Abbaan koo Saatis koos barumsa karaa lamaaniyyuu mana kiristaanaattis nageessuudhaan barumsa biyya lafaa kanis ana akkan baradhuuf akkan jabaadhuuf karaanaan kan naaf qopheessan. Keessattuu abbaan koo ganama barii ka'ee osoo hojii kamiyyuu hin jalqabiin mana kiristaanaa waan deemuuf harka na qabatee deema. Waliin deemnaa, waliin gallaa. Haaluma kanaan sochii mana kiristaanaatti deddeebi'uu kana jalqabee abbootii keenya tajaajiltoota luboota bara sana yeroo an daa'ima ture sana turan lallabdoota faarfattoota barattoota dilbataa bara sana turan hangafa tokkos kan ta'an hiriyoota koos kan ta'ani tajaajilaa fi sochii isaan hinaaffaan isaan mana amantaatiif qaban sun anaarratti akkan hinaaffaa amantaa tajaajila akkan qabaadhu waan na taasiseef mana barumsaa dilbataa mana kiristaanaa Qulqulluu Mikaa'elii Siree kana daa'imummaa koo ta'ee galee miseensa mana barumsaa dilbataa kana ta'ee magaalaa Naqqamtee deemuudhaan mana kiristaanaa Qulqulluu Gabreelii Naqqamtee harka abbaa keenya eebbifamoo abbaa Qawusxoos Sirna amma hangafa Phaaphaasii kaaba Shawaa Salaalee kan ta'an irraa diqqummaa fudhadheen jalqabe jechuudha. Haaluma kanaan egaa tajaajilli itti fufee. Ijoollee daa'imaa reefu oolmaa sadarkaa oolmaa daa'immanii kan hin geenyee fi reefu kutaa tokkoffaa kutaa lamaffaa jiran isaan sana walitti qabeetan faarfannaa isa kutaa mana barumsaa dilbataa keessatti shaakallu sana yeedaloon isaa kwa zeemaan isaa afaanuma duraan baranne sanaan isuma duraan beeknu sanaan ta'e jechi isaa hiikni isaa garuu afaan Oromootti hiikne akkaataa kanaan shaakilsiisaan ture jechuudha. Har'a galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bolowwan koo keessaa bolowwan lama daaqonootadhaan qaddasuun barsiisuun faarfaatu. Hamma har'aatti illee taanaan tajaajila afaan Oromootiin mana kiristaanaa sanatti jalqabe baay'ee fagoo deemee jira. Bara 2005 kitaaba jalqabaa yeroon hojjedhu kitaaba doogmaa waan ta'eef nama sirriitti nu gulaaluu danda'u barbaaduun dirqama waan tureef yeroo sana dhagaa guyyaa dheeraa fudhachuudhaan nuuf gulaalanii isaanii jechuudha. Yeroo sanarraa eegalee isaanis waldaan kaayyoo akkasii qabu jira taanaanii anis guyyaa kanarraa eegalee miseensa waldaa kanaati jechuudha nutti makamanii barumsa isaan barsiisanis jireenya isaan jiraatanis gaafa laallu abbaa fakkeenyummaa olaanaa qabanidha jireenya kiristaanummaa keessatti jechuudha. Tasgabbiidhaan kan jiraatan akka sagalee waaqayyootti kan deeman ijoollee gaabbii isaanii sirriitti kan gorsan kan hordofan ejjennoo sirrii kitaaba qulqulluurra bu'uura taasifate kan hordofanidha jechuudha. Ergamaa nagaa Luba Misgaanuu Agasaa waliin kan wal barree yookiin immoo kan wal beennu aanaa Sibuu Siree ganda duwwaa tokko keessa waliin guddannee waliin dhalannee kan waliin jiraannu yommuu ta'u irra caalmaan mana kiristaanaa keessatti tajaajila waliin kan tajaajilaa turredha. Akka aanaa Sibuu Sireetti afaan Oromiffaatiin tajaajilli guddaa akka jalqabamuuf gahee isaanii kan ba'atan gumaacha guddaa kan raawwatan ta'uusaa kan beekamudha. Dabrii sana keessatti tajaajiltoonni, luboonni, lallabdoonni, faarfattoonni bu'aa isaan gumaachaniin har'allee mana kiristaanaa tajaajilaa jiru. Ijoolleen baadiyyaarra jiran jiru, bataskaanni naannoo isaanii hin jiru. Ijoollee kana bakka jiran Yuubdoofaa, Walaggabiitii, Fallaamooti, Maa'ooti, Ceekaati osoo hin nafiin ijoollee kana bakka jiraniitii sassaabamanii barumsa wangeelaa afaan Oromiffaatiin barsiisanii ijoolleen kun amantaa isaaniitiin akka ciman, amantaa isaaniitiin akka jabaatan gochuu irratti shoora guddaa taphataniiru. Kolleejjii Afuuraa Qulqulleettii Sillaasee ani barataa waggaa lammaffaa ta'ee isaan immoo waggaa tokkoffaa bara 1988 gaafa seenanii akka achitti wal baruu dandeenyeerra. Tajaajilaaf nama boodan jenne tajaajiluu qofa osoo hin taane waan tajaajilanitti nama jiraatan namoota baay'ee fakkeenya kan ta'an darbees immoo ijoollee gaabbiis ta'ee eenyuyyuu taanaan namoota nama walitti bu'ee gidduutti dhiyaachuutiin argamuudhaan abbaa akka araarri bu'u akka nageenyi bu'u akka namni tasgabbaa'ee jireenya furaadhaan jiraachuu
malu kana hundumaa bira ga'anii nama hojii cimaa hojjetanidha. Waan hundumaan gaa'ela keessatti kaasuu dandeenya, gadda keessatti kaasuu dandeenya, walitti bu'iinsa gidduutti kaasuu ni dandeenya. Akkasumas immoo walumaa gala bakka jireenya fuurawaa kana ta'ee hawaasummaa keessatti qooda isaan fudhatan qooda bal'aadha. Yeroo jalqabaatiif sadarkaa dippiloomatiin qulqulleetti Sillaasee irraa eebbifameen gara Baha Wallaggaa keessaa aanaa Sibuu Siree guutuma isaarraa achi booda godina Lixa keessaa immoo aanaa Gullisoo achi immoo booda gara aanaa Baha Wallaggaa keessatti kan argamtu aanaa Ibantuu aanaalee jedhaman kana keessa waggaa 3 sanaa olaan aanaa tokko tokko keessa akkaataa kanaan tajaajilaa ture. Waldaa qulqullootaa keessa waggaa 10 sanaa ol tajaajileera. Kitaabota afaan Oromiffaatiin hiikamanii fi afaan Oromiffaatiin qophaa'an baay'inaan kan hojjetaman waldaa qulqullootaa keessatti jechuudha. Kitaaba afuurawaa kana akka hiikuus akkan hojjedhuufis carraa waan naa kennaniif guddaa galateeffachuu barbaada. Lubni misgaanonni gumaachin isaan mana amantaa keenyaadhaaf godhanii inni jalqabaa of kennanii tajaajilani. Jalqaba of kennuun barbaachisaadha waan ta'eef mana isaaniitti mana amantaa isaaniitti warra nama of kennanii tajaajilan keessaa isaan tokko inni tokko kanaadha. Inni lammaffaa kitaabolee afaan Amaariffaatii fi afaan Gi'iiziitiin barreeffaman baay'ee isaanii gara afaan Oromootitti hiikuudhaan uummata bira akka qaqqabu godhuudhaan gumaacha guddaa kennanii jiru. Inni sadaffaa kitaaba mataa isaanii barreessuudhaan kitaabolee baay'ee barreessanii mana amantaa keenyaaf gumaachanii jiru. Kanaaf lubni misgaanuun wanti isaan mana amantaatiif hin gumaachin hin jiru. Kabaja lubummaa, ulfina lubummaa, guddummaa lubummaa, barbaachisummaa lubummaa mana kiristaanaatiif qabdu ijaan kan isaan irraa argine isaan irraa barannu jechuudha. Yeroo hundumaa lubbuun tokko illee mooraa fayyinaatiin alatti akka isheen hin hafneef mooraa fayyinaa keessatti galchuudhaaf abbaa tattaafatan jechuudha. Naamusa isaaniitiin, gad of qabummaa isaaniitiin tajaajilaniin yeroo hundumaatti mana kiristaanaatiif ergamuu isaaniitiin yoollee rakkoon akkamii jiraate manni kiristaanaa miidhamuurra ofii miidhamuu filachuudhaan callisuu isaaniitiin abbaa fakkeenya guddaa ta'anidha mana kiristaanaa keenya keessatti jechuudha. Akkuma haati tokko daa'ima isheetiif umurii xinnummaatti, umurii ijoollummaatti, dargaggummaatti maal akka daa'ima nyaanni akkamii daa'ima isheef akka barbaachisu akkuma beektu luba misgaanuu Waagasaan dhaloota ammaaf maaltu akka barbaachisu dhaloota yeroo isaa keessatti maaltu akka dhaloota sanaaf barbaachisu abbaa beekanidha jechuudha. Kanaaf abbaa baricha mo'anii jiraatan abbaa wanta barri barbaaddu beekanii bara sana keessatti mana kiristaanaa diffendi gochuudhaan mana kiristaanaa ceesisuu keessatti dhaloota ceesisuu keessatti abbaa hojjetaa turanii fi hojjetaa jiran akkasumas fuuldurattis hojjechuu danda'an jechuudha. Yeroo tokko ijoollee yuunivarsiitii irraa eebbifaman gaafa eebbisiisan maal jedhanii ijoollee koodhaan yoo dandeessani isa barattan kanaan nama biraa akka deebistan isin gorsa yoo sana dadhabdani ofumaa keessanii barumsa barattan kanaan akka jiraattan isin gorsa sanarra darbee garuu baay'ee dadhabdanii yoo dadhabdan karaa garaagaraatiin fi dadhabinuma keessaniin mana kiristaanaa kanallee gadhiistu yoo ta'e dhagaa fi ibidda mana kiristaanaa irratti nama darbatu hin ta'ina jedhanii gorsa kana yeroo gorsan nan beekaa. Abbootiin sagalee waaqayyo wangeela addatti mi'eessanii bareechanii iccitii adda addaatiin barsiisanii ofii koo dhaggeeffachaa uummata waan afaan Oromoo kana hin dhageenyee fi sirriitti isaaniif galuu dadhabe kana isaan waa'ee isaanii yaadaan ture dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ishumaan dhagee kana haati koo tokko hammana dhageesse abbaan koo osoo hammana dhagee obbolowwan koo osoo hammana dhaga'anii hiriyoonni koo ollaan koo warri amantaa isaanii jijjiiratanii hiriiraan mana kiristaanaa keessaa ba'an hamma kana hammumaan dhagee kana otoo dhaga'anii kan jedhu miira addaatu natti dhaga'amaa ture. Maaliif namoota baay'ee dhabneerra, hangafoota baay'ee dhabneerra, hiriyoota baay'ee dhabneerra, ijoollee baay'ee dhabneerra. Kun immoo anaaf namoonni na fakkaatan waan hin tajaajilleef, waan nurraa eegamu waan raawwanneef manni kiristaanaa har'a hamma kanatti miidhamtee jirti. Ijoollee ishee baay'ee dhabdee jirti jechuudha. Ergamaa Nagaaloo Misgaanuun kitaaba isaa yeroo tokkotti barreessanii kadhannaaf ka'a mata duree jedhu kan barreeffame kitaaba tokkotu jira. Kitaabni kun maalummaa kadhannaa, sirna kadhannaa, akkaataa kadhannaa, eenyuun akka kadhannu, gara eenyuutti akka kadhannu, yeroo kadhannu maal gochuu akka qabnu, gosoota kadhannaa fi yeroo yerootti kadhatamuu qabu
walumaa galatti jireenyi kadhannaa kiristaanotaa maal akka fakkaatu kadhannaaf kiristaan adda ba'uu wanta hin dandeenyedha. Kana bilchinaan kan ibsu ergaa qulqullina qabu kan darbe. Kitaabni haaraa isaan amma qopheessan kun jireenya filadhu kan jedhudha. Kitaabni sun kutaa 3 boqonnaa 7tti qoodamee kan qophaa'edha. Uumama dhala namaatii yookaan immoo dhalachuu dhala namaatii kaasee hamma du'uu dhala namaatti achi booda immoo jireenya du'aa ka'umsa dhala namaatti. Dhalli namaa qulqulluu ture hin kufee hin ka'ee gara mootummaa waaqayyootti deema jechuudha giraafiinsa. Kana hunda keessa dhalli namaa akkamitti akka darbuu danda'uu fi garamitti akka inni deemuu qabu kan akka teoloojikaal antiroopooloojii kan jennu sana qabiyyee sana kitaaba of keessaa qabudha. Kitaabni isaanii kuni kitaaba kana seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 19 irratti fuuldura keessanitti eebbaa fi abaarsa jireenyaa fi du'a isiniif kaa'uu koo samiif lafaa isinirratti raggaasisa. Kanaaf immoo lubbuu keetiin akka hin duuneef jireenya filadhu sagalee jedhutu jira. Egaa waaqni keenya waaqa bilisummaa mirga namaa eegu waan ta'eef bilisummaadhaan nuuf kaa'ee achi keessaa akka filannu nuuf kaa'ee jechuudha. Kitaabichi qabiyyeensaa kana hordofeeti kan inni jennu. Waaqayyo nuuf kaa'eera wanta filannu erga nuuf kaa'ee sanaaf immoo samiif lafa nuuf kaa'e kan duratti ragaa ba'an. Waaqayyo akkas naan goone waaqayyo kana naan goone jennee himachuu hin dandeenyu. Samiif lafti immoo hin soban. Isaan kun ragaa nutti ba'u jechuudha. Waaqayyo waaqa dirqisiisee nama bitu miti, waaqa fedhaan nama bitudha. Waaqni fedhaan nama bitu kun immoo bulchiinsi isaa bilisa ta'uu isaatiin fedhaan nuuf kaa'e. Achi keessa lubbuudhaan akka jiraattuuf jireenya filadhu jedha. Jireenya addunyaa kana keessa, jireenya gosa hedduu jiru kana keessa lubbuudhaan akka jiraattuuf jireenya filadhu kan jedhu ka'umsa godhachuun kitaaba jireenya filadhu jedhu nuuf qopheessanii. Kitaabni kun kitaaba baay'ee barbaachisaa. Kitaaba dhaloota kana ceesisuu danda'u. Kitaaba lubbuun keenya garamitti deemuu akka qabnu nu akeekuu danda'u. Karaa obboleessa keenya Diyaaqoon Dooktar Naahimii Fayyisaa gara waldaa duukaa bu'ootaatti dhufuu danda'eera. Waldaa duukaa bu'ootaa keessattis aanatu tajaajilame malee waldaa kanan baay'een tajaajille. Garuu carraa argadhee waldaa duukaa bu'ootaa keessattis carraa adda addaatiin kallattii adda addaatiin akka hin tajaajilu miseensa waldaa kanaa ta'uudhaan tajaajila waldaa kanaa ta'uudhaan gara waldaan kun ergettis immoo kaayyoo waldaa kanaa galmaan gahuudhaaf tajaajiluudhaaf carraa argadhee sana haala kanaan tajaajilaa jira jechuudha. Waldaa kana wajjinis dhugaa dubbachuudhaaf obboloowwan hayyoonni baay'ee qaba waldaan keenya waldaan duukaa bu'ootaa abbootii baay'eetu keessa jira. Hayyoota mana kiristaanaa baay'eetu keessa jira. Kanaaf hayyoota kana wajjin obboloowwan gurguddoo hayyummaa kallattii lamaan beekumsa biyya lafaatiinis beekumsa hafuuraatiinis tajaajiluu kan danda'an wajjin carraa kan argadheen mana kiristaanaa tajaajiluuf yookaan tajaajilamuuf carraa kan argachuu kootti guddaan gammada. Waldaa kanas waldaa keenya waldaa duukaa bu'ootaas guddaan galateeffadha. Obboleessa keenya Dooktar Naahimii dabalatee walitti qabaa yeroo dheeraa waggaa dheeraaf tajaajilaa kan turan abbaa keenya Malaaka Mirat Qomoos Abbaa Sinoodaa dabalatee kanneen biroo miseensota tajaajiltoota keessaaf miseensa waldaa duukaa bu'ootaa hundumaa guddaa galateeffachuun barbaada. Dhaloonni luba misgaanuu irraa barachuu qabadhee ani kan yaadu inni jalqabaani warri aangoo lubummaa keessa jirru aangoon lubummaa akkamittii fi maal akka ta'e barachuun luba misgaanuu ilaaluudhaan isaan irraa barachuun danda'ama. Naamusa isaaniitiin, tajaajila isaaniitiin, kasoomina isaaniitiin karaa kamiiniyyuu luba misgaanuu namni gahu hin jiru. Kan dhaloonni dhufu kun isaan irraa barachuu qabaata dheetanii yaada. Karaa birootiin immoo keessumattuyyuu warri har'a wangeela tajaajilu wangeela waltajjii irra dhaabbannee lallabnu afaan lallabuu miti bu'aa kan fidu. Afaan lallabuu irraa hojiidhaan gochaan agarsiisuudhaan lallabuutu caala waan ta'eef lubni misgaanuun immoo kana qabatanii nama deeman waan ta'eef warri aangoo irra jirrus warri aangoo keessa hin jirres luba misgaanuu irraa kana barachuu qabna. Qorumsa garaagaraa keessa darbanii tajaajila mana kiristaanaa seera ishee eeganii aarsaa guddaa kaffalanii tajaajilli keessumattuu afaaniin kennamu sadarkaa kanarra akka gahu waggoota dheeraadhaaf gahee olaanaa taphachaa turanii jiru. Inni biraa hojii tokko galmaan gahu irratti fakkeenyaaf kitaaba jalqabaa bara 2005 yeroo sanatti kitaaba jalqabaa fuunee yeroo deemnu biiroo isaan hojjetan keessatti guyyaa 10 bulle halkan 10 jechuudha kitaaba kana ediitu gochuudha. Nun beekanii yeroo jalqabaaf ol barre garuu
qabiyyee kitaabichaa waan jaalataniif isaanis immoo gahee koo bahuun qaba amma kana ijoolleen kaka'umsa qaban jiru erga ta'e anis immoo waanan beekun duubatti jechuu hin qabu jechuudhaan kitaabni sun baay'ee akka jaalatamu taasisanii jiru jechuudha. Dhaloonni har'aas nan nufe toon jedhin nan dadhabe toon jedhin lagni otoo isaan qoodiin qooqni otoo isaan qoodiin sanyummaadhaan otoo waliin qoodiin akka isaanii gara kutannoodhaan lubbuu tokko fayyisuudhaaf of kennummaadhaan tajaajiluutiin jireenya isaanii fakkeenya godhachuu qaban. Dhaloonni amma jirru kun filannoo kan biraan qabnu filannoo nuti qabnu barachuu dubbisuudha. Barachuuf dubbisuu keessaa baanee irra taanaan fiizikaalii jirraa mooraalii hin jiru. Fiizikaalii jirraa ispirichuwaalii hin jiru jechuudha. Foon keenya jira lubbuun keenya hin jirtu. Qaamaan akkasitiin hin argamna garuu mooraaliin keenya immoo hin jiru jechuudha. Dhaloota safuurraa adda ba'e dhaloota jireenya afuuraarraa adda ba'e taaneetti jiraanna jechuudha. Inni akkasii kun jireenya hin jedhamu jechuudha. Kanaaf maaltu nurraa eegama dubbisu nurraa eegama. Yeroo hunda dubbisu yeroo hunda barachuu. Namni dubbisu yeroo hundayyuu barataadha. Waa'ee kadhannaa irratti barreeffamuuf kitaaba jalqabaadha. Kitaabni kun jabinaan, miidhaginaan, ciminaan barreeffamuudhaaf kanaaf afaan keenyaan afaan nu galuun akkaataa nu galuun seerluga nu galuun kitaaba barraa'e kana dubbisnee itti tajaajilamu namootaaf akka isaan itti tajaajilaman kennaa goone kennu kitaabni kun akka raabsamu gochuu kiristaanota baadiyyaa bira keessattuu dhaloota haaraa kana bira akka inni ga'e namni hundumtuu kitaaba kana dubbisee hubannoo argatee mootummaa waaqayyoo dhaaluuf akka qophaa'u amantii isaatti akka jabaatu akka baratu akka barsiisu gochuutu nurraa ergama jechuudha dubbistootarraa. Qormaanni biyya lafaa dhaabbii hin qabu. Qormaata biyya lafaa sanaa osoma qoramnu keessumattuu bara keenya keessa immoo yeroo ammaa kana keessa immoo yeroo waan ulfaataaf rakkisaa kan ta'u mana kiristaanaa tajaajiluuf yeroo dhabu, tajaajilamuuf yeroo dhabu, lallabuuf yeroo dhabu, faarfachuuf yeroo dhabu, gaabbii galuuf yeroo dhabu, fooniif dhiiga Kiristoos nyaatanii dhuguuf yeroo dhabu, mana kiristaanaatti deddeemuuf yeroo dhabutu baay'ata waan ta'eef yeroodhuma yeroon hin jirre kana keessatti yeroon kan waaqayyoo ta'uu isaa beeknee guyyaa tokko kana yeroo masattiin fiignu kanayyuu dhiisnee dhaabbachuu hafuu waan dandeenyuuf otoo guyyaan sun hin dhufiin har'a jabaannee fiigicha nurraa eegamu tajaajila nurraa eegamu hawaasa kana uummata kana tajaajiluu dandeenya waan ta'eef iccitiin mana kiristaanaa keessa hamma danda'ametti jabaatanii itti fufuu iccitii abbootiin keenya qulqulloonni raawwatanii darban kitaabni qulqulluun kan nutti himuu fi manni kiristaanaa kan nu barsiistu waan ta'eef sanumaan yoo deemne nutis eebba abbootiin keenya arganna waan ta'eef waaqayyo nu haa gargaaru.